Humni bilisummaa Oromoo waboon duula egeree Oromiyaa jabeessee itti fufuun zoonii madda albuudaa, ona malkaa sooddaa fi oddoo shaakkisoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa moonaa diinaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Harri waxabajjii 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo waboon godinoota garaagaraa keessatti argamsiise isinitti himna hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii madda albuudaa godina Gujii Lixaa fi Gujii Bahaa keessatti haleellaa loltoota PP irratti raawwateen injifannoo cululuqaa argamsiisuu hoogganni waboo zoonichaa beeksisan. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqabe ibsutti irree fi gaachanni saba Oromoo waboon godina Gujii Lixaa ona malkaa sooddaa keessatti caamsaa 31 tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa du'a fi maddoo ciccimaan adabeera. Tarkaanfii kanaanis loltoonni impaayera Itoophiyaa 10 battalatti kan du'an yommuu ta'u 25 immoo madoo dandammii hin qabneen miidhaa guddaan irratti qaqqabeera. Dabalataanis loltoonni 13 fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo seenuu fi mirgi booji'amaa eegamee fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii kan jiru yoo ta'u akkasumas namoonni 10 ol immoo bakka buuteen isaanii wallaalamuu hoogganni waboo zoonichaa beeksisaniiru. Gama meeshaalee waraanaan injifannoon argame PKM 1, Sniper 1, qawwee AKM 20 ol, rasaasa PKM 1000 ol, rasaasa AKM 1500 fi meeshaaleen waraanaa biroo ragaawwan adda addaa waliin dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun maqaa duula egeree Oromiyaan moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haaluma wal fakkaatuun duulli kun cimee itti fufuun kaleessa waxabajjii 2026 zoonuma kanatti godina Gujii Bahaa ona oddoo shaakkisoo mooraa ganda sawwaanaa keessatti tarkaanfii fudhatameen tiksitoonni sirna bilisiginnaa hedduun du'a fi maddoon rukutamuun isaanii himameera. Tarkaanfii kana keessattis filannoon sobaa akka hin gaggeeffamne korojoon filannoo guutumaa guutuutti waraana bilisummaa Oromoon dhuunfatamuu danda'eera. Abdiin uummata Oromoo waboon gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsaniiru. Uummanni Oromoo godina Gujii Bahaa fi Lixaa keessa jiraatan injifannoo argame kana gammachuun simatanii hanga gaaffiin mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu deebii argatutti waan dandeenyuun waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Duulli kan wabooti, injifannoon kan uummata Oromooti.